kenna dubbatameera kiyya maqaan Tashitaa Roobaa Shooqiyyoo jedhama. Waldaa Beetel Afaan Oromoo Minisootaa keessaa miseensa. Egaa kana jedhe amantoota keessaallee waldaa garaagaraa keessallee akkuma dhufanitti anis ofuma bakka bu'ee kiristaanummaa kiyya bakka bu'ee akka waaqa kadhatu paasteroonnis as hin jiraannellee jechuudha. Kanaafuu waaqa kadhannaa yaa waaqaaf lafa uumte waaqa hundaa danda'u waaqa beekaa waaqa danda'a yeroo kana si kadhanna sabni kun maatii ofii qabatee yeroo ofii bultii ofii gadhiisee waan asitti walitti qabameef ati beekta obbolowwan keenyatu biyyatti rakkateera haawwatatu rakkateera yaa waan dhan abbootatu rakkateera qeerrotu mana bultii dhabeera mana isaatti waraanni itti banameera saba keenya akkuma manguddoon jettu alaa mana dheessan manaa garam dheessan jedha manni sabni keenya manaallee gara dheessu wallaaleera mana isaa irratti du'aara ulfinna dhabde dubartiin daa'imni ola deemaan ulfinna dhabe manguddoon ulfinna dhabe sabni qe'ee irratti ati uumte irratti salphateera yaa waan dhana nu waan goonu keessaa tokko gara kan kee iyyachu waan dhana fuula kan kee duratti wanti kun hin ta'u jennee falmachu yaa waan dhana mootummaa dabaa kana qalbii isaaf kenni qalbii sabaan fixu kana gara saba jaalalaatti isa deebis hin ta'u taanaan yaa waan dhana ati hin dandeetta barcumaa san jalaa kaas wanti nu jechuu dandeenyu kana mootummaan dabaan sabaaf hin taane waan dhana siifis hin ta'u mootummaa jallataa kana saba irraa kaas sabni bakka itti dhalate bakka itti uumtetti nagaan galee nagaan bahee nagaan baratee nagaan hojjetee nagaan nagadatee galuu akka danda'u yaa waan dhana qe'een isaa nagaa akka taatu yaa waan dhana bultiin isaa nagaa akka taatu baadiyaan isaa magaalli isaa nagaa akka taatu malkaan isaa nagaa akka taatu tinni isaa nagaa akka ta'u oolee bultiin biyya keenyaa nagaa akka taatu waan dhana humna waraanaa ka biyya irratti bobba'e kana meeshaa waraanaa isaa sanatti bishaan godhu yaa waan dhana namni keenya arfii du'aa jalaa haa oolu kamadaa illee yaa waan dhana sitti iyyanne madaan isaa qabbana haa taatu haa fayyu yaa waan dhana arfiin sabaan jissuuf sabaan biyyaa balleessuuf hojjetamte sun diinatti haa garagaltu yaa waan dhana sabni keenya qe'ee ofii irratti hin salphatin kana hin gootaa galanni siif haa ta'u yaa waan dhana uummanni asitti bahe kun mootittiin Asteer mana saba kiyyaaf hin falmadha jettee akkuma Mardikiyyoos falmatee mana mootummaa balbala irraa ka'uu dide san mootittiin Asteer illee mana mootichaa seera cabsee seena jette seera cabsee seena jette nu ammoo seera biyya seera qabduuf biyya seera beektu jala jirra seerumaan balbala mana mootummaa kana dhufneerra garuu mootii mootota akka taate kan jijjiirra barri kasin jijjiirra sitti iyyataarra kunoo yaa waan dhana murteen haqa qabeessi sibira haa ba'u biyya keenyaaf sitti iyyannaa ati nuuf dhaga'i kana waan gootuuf galatoon maqaa gooftaa Yesuusiitiin si kadhanna waan dhana nuuf dhaga'i ameen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله كيرو جرتو كري جرتو منقدو جرتو بقى جراتن Rabbi jireenya keessan olaa qabu. Rabbi waan isin barbaadan kana Rabbi isinii haa kennu. Haqa qabdanii haqaaf gadi baatanii haqaaf Rabbitti iyyataa jirtanii Rabbi haqa teessan isinii haa kennu. Haqa qabdanii biyya irratti dhalattan biyya abbaa akaakayyoo abaabayyuun keessan irratti dhalate
biyya biraa irratti hin dhalanne biyya teessanii falmataa jirtanii dhiiga keessanii falmataa jirtanii rabbi isin mirga haa dhaabatu rabbi mirga keessan isinii haa kennu warroo salphinatti rabbi isin hin deebisin salphinatti rabbi isin hin deebisin ulfinna isinii qabu kana rabbi isiniin haa kennu rabbiin ulfinna qabu kanaan isin haa bulchu biyya teessan biyya nagaa rabbi haa godhu biyya teessan biyya nagaa rabbi haa godhu mootummaa ofii jaalattan ka isin bulchu ka argitee diqqaa fi guddaan jenne ka kiristaanaa islaam ka waaqeffataa kuni gadi kun garra kun gar jalaa kan jenne ka jaalala teessaniin isin jaalala isinii qabduun rabbi isin haa bulchu isa rabbi isinii haa dhaabu warra dhiiga keessan gadi naqu rabbi dhiiga isaa lafatti haa naqu amiin jedhi rabbi dhiiga isaa lafatti haa naqu warra kallacha kenna dhaye rabbi kallacha isaa haa dha'u warra balaan nu gahe osoo nu haqa qabnu osoo nu kenna jennu faallaa nuti deebi'e rabbi faallaa isatti haa deebi'u mirga isaa rabbi haa balleessu mirga isaa rabbi haa balleessu biyya sanii rabbi isa haa kaasu warra karaa maleen dharaa ummata keenya gadi bahee karaa maleen dhiiga isaa jisse rabbi dhiiga isaa haa jissu olomaa'ota keenya miidhe jaarsa keenya miidhe jaartii keenya miidhe ijoollee keenya miidhe biyya inni haqa irratti qabu irratti dhufee isaan kallacha dhahee dhiiga isaanii jissaa jira rabbiin dhiiga isaanii lafatti haa jissu rabbiin dhiiga isaanii lafatti haa jissu nu ammoo haqa qabna haqa teena rabbi nu haa kennu haqa teena rabbi nu haa kennu biyya haqaa rabbi nu haa godhu ummata mirgaan galu rabbi nu haa godhu ummata tiisisaa miti kinniisa rabbi nu haa godhu warra wal beekee wal jala deemu rabbi nu haa godhu wal beeku walleeteen ummata Oromoo wal jala haa deemnu wal haa beennu wal haa dhageennu wal jala haa deemnee walii haa abboomnu walii abboomuu tanatu borullee sanittiin nu gaha rabbi warra akkasii rabbi nu haa godhu kinniisa rabbi nu haa godhu warra argitee akka kinniisaa dammeessu rabbi nu haa godhu warra yoo gabbaye ammallee akka kinniisaa iddee ilkee itti dhiisu rabbi nu haa godhu afaan takkatti rabbi nu haa godhu akka kana rabbi nurraa haa jaalatu yeroonillee yeroo asraati rabbi nurraa haa jaalatu aganuma jedhaa rabbi nurraa haa fuudhu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Oromoo wallaga'uu jirra yaa dadhabdanii si qilleensillee namaaniti guddoon oowu guddoon qabbanaa'u maan nami maaliif raf maaliif as yaane inni iyyinaaf as yaane beeka waa kadhannaaf as yaane beeka qoqqootteen dhaga'uu qabdu warri gartee nami islaamallee ta'e kiristaanallee ta'e fula hedduu nami yooyyuu waa kadhatu yoo walin baay'ine tokko irraa hayet yo walibae nami yo akisa walibae dingarte wa kadate gumi suni wake waan guddoo dhaga waan kan kadhannaaf asittum waan kan waaqallee dhageessifanne nama addunyaallee dhageessifanne nama addunyaa duratti waaqa dhageessifachuu qabnu yoo waaqa dhageessifanne moorali qabaachuu qabnu yoo walitti akka dhumnu waan hamtu waan dansa nurra barbaadama waan dansa nurra barbaadama dubbachuu qabnu haasa'uu qabnu wal dhaga'uu qabnu wal caqasuu qabnu walitti gammaduu qabnu nu ammadan guyyaa kan cubboo haadhan dedadhabnu hagi shiftuufin boon nu boonne ilmeen teen hin lakkinu yoo nu gartee arboonneeti boon calla irratti hafne ta ilme teenna takka tanaalleeni wanni dhibiin hin jirtu boon sun hin gadaftu deemneetini hagan caala kan nu dhuuka garboonfamuuf tateen arra kaane arma dhumne boryoo mana galle wal nyaanne hujii hin qabnu yoo armatti wal baanu waan dansaa dubbanne waan jabduu dubbanne yoo gargar baane jaba keennallee laafa keennallee jalla keennallee gorfanne wal dhageenne wal caqabne mal duuba dubbanne waan diidan male diidan dubban waan alam male alaan lallam tanaafi nami waan nami hojjatu waan hedduu kophaatti hojjatullee qaba nami ufi bari bar jaba bari bar gara atin gaadaan yookaan dhossaa wataatullee hin jiru
akan lallabde wali baawutullee nin jir kun hin faay ammoo oromo waaqi rakkisan tolchin gargeen naggattanii hoyyoo eebbisanii nagee jedhan gadaan nagaa gadaa mojiin tarooba nagaa waaqi roobe ala dambalaa guut waaqi olokole keeninuu guut horaa bula oromo wallagaa bineensi kan kanu seen kan kanu gaad kan ka keen jen kanu nyaad kan rabbi nurraa kaas rabbi nurraa kaas rabbi nurraa kaas wankootee sammee rabbi nurraa kaas rabbi nurraa kaas rabbi nurraa kaas keen siin jenne keen hin taane limme koobaa taate keesi nu seente keesi nu qorrite arre malee singar 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 horaa bulaa jabaadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kabajamtoota hawaasa Oromoo qeerroo gaachana ummata Oromoo baga Rabbii waliin nu gahe adallee deebinee bakka jirtanii salaamni keenya isin haa dhaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waa ani du'aayin godhu du'aayi warra manguddootii fi sheekotaa fi kunniin godhaniiranii wama lama sadiin dubbadheetii egas isin dhiisi. Tokko waan an dubbadhu namni as jiru kun waan as jiru beekuu qaba. Namni as jiru kun waan as jiru beekuu qaba. Tarsiimoo fi ajaja asirraa dabru dhagahuu qaba. Yoo san hin dhageenye there is no benefit to be here. Waan as jiraatanii wal dhagahuun dirqama waan ta'eef kun isa jalqabaate gartee asmarraa bilisummaa fi eegasii wal dhagahuuf waan jedhu kun asirraa deema. Sana gartee reefuu obboleen kee yeroo iddoo achirra aswaamaa turanii duuba kana dhaabbadhaa jaa turan gaaddibni kun akka gartee alamni ilaalee isin argu jedhanii namni achi dhadhaabachuu jira. Qeerroo as marsaa duuba kana gara koottaa gara duuba kana marsaame asin qilleensa kana akka gadi seenne dhoorgaa nurra. Gara koottaa qeerroon sullee dhoorgamee qilleensa duuba naan gaddeemu kana nurraa dhoorga. Akkasi bareeddan yoo san bareeddan duuba liiganii keessan duuba hawwaatu jira jechuu argisiisuudha dubbiin sun. You have to understand why they call you as akka isin dhaabatanii maaliifi namatu woggana kana duubaan jira jechuu ibsuudha bar. Sinii galte moo isin hin galle? Yoo warri galteef garana koottaatii kun achuma dhaabadha. Akkasuma isin hin jaa. Tabilaan qeerroo Londanii galatoonfachuun barbaada. Warra halkan ala bulee qeerroo London na UK keessatti argamtan imbaasii faashistii warra gartee ummata keenya akka gartee shiftaa itti bobbaasee lafarraa fixaa jiru balbala itti cuftan galatoomaa naa jedhaani warra sana. Ijoollee qeerroo Suwiidin jirtuunis galatoomaa naa jedhaani. Ijoollee qeerroo Kanaadaa jirtu eeguutti jirra. Qeerroo Jarmanis eeguu jirra. Qeerroo Minisootaas eeguu jirra. Akkana miti. Buliinsa jedhaan jiru haga warri imbaasii dheessaa sun asii deemutti jechuufi. Guyyaa kudha afur bultee qeerroo Minisootaa naa galatoonfadha. Hiri argadhee sin bira dhumne dhiifama naa godha. Achumaan maaliifuu bakka waan adda addaa irra hojii adda addaa irra jira taa'utti jirru. Itti isin achi iyyuu jirtan nus gara biraatti iyyuu jirra. Qeerroo Oromoo akkasii qubannu qabaadha. Qabsoo garagaraan itti jirra. Bakkeen deemnu waan bakka takka taateef tan. Walumaa galattiin hawaasa wanni isin eeggatu waan guddaa. Qabsoo guddaa itti nu eeggata. Miidhaa guddaa gad deemuu jira. Akka jee gartee Abiy Ahmad akka jee. Yemootee jedhee Amaarifa sanaa qajeelchi. Yemoota alinji yeenyaa sirawa ay mallasin jedhe. Waan nu jennuun dhagaa nullee. Yemoota alinji yeenyaa moote haala inni mallasin. Akka jennuun afaan Oromootiin tiraasleetu godhaa eega. Kadu'een du'a malee kaabee qabsoo itti fufaa jenna. Haga ummanni keenya mataa ol qabatee deemutti. Haga ummanni keenya gartee hidharraa hawaasni keenya bayutti. Haga hoogganni keenya hidhaa bahutti nus du'ee kadu'e awwaallee kaabee itti dabarsina malee gallee manatti hafnee manan kennuun ciima. لقد بقي ما يسوءك جنان لقد بقي لك ما يسوءك
wanni fuula kee hammeessu sii hafee jira ijoollee Oromoo keessatti wanni fuula kee hammeessu sii hafee jira ilmaan Oromoo keessatti akkana jechuun isinii galee dubbiin kiyya yookaan achi hayyuu tokko lafaan gayan kabiraa qaata hayyuun 20 lafa sanii ol bahe akkana miti aboo hawwati Oromoo tana naa eebbisaa fi hayyuu akkanaa kana kan isaan tiyan aboo garaa keessan ammallee ilma barakaa qabu haa dayu amin jaasirin warri heerumuu barbaadanis du'aayi tana dabaabuudhaan isiniin jedhe hawwatii deena dhiira akkanaa tateet jayna akka jawaarii tateet jayna akka eenyu jalaa ka'een fitu wallaahi billaahi dhiifama naa godhaa laakkaa'uun barbaadu yoo laakkaa'ee gana anamaa nagatteetu duubaan as ba'aa beektaa asii qabsaa'an jirru ka jedhu meeqatu as jira hawwata deena tana ammallee garaan keessan jayna akkanaa haa dayu haga hawwanni teena dhiira akkanaa da'uun dhiisinitti akkamitti agartee gabroonfataan fayyaan bula rafee bula akkitti rafee bulu waan hin jirreef jecha dhaamsi keenya ka jiru wanni isinit dhaammannu laal ummata keenya wayita isaa hiriira baan biyya keessa yoo ilaaltan iyyiitii fi wandoo mataadhaanii addaan falatan har'a warra agartee achi keessatti adaamaa keessa hiriira ba'ee yoo laaltan namatu eega poolisa eega jedhani dubbiin tun dubbii akkam isinii galte dubbiin tun dubbii walqixxummaati dubbiin tun dubbii saba biyya san keessa hojjeta kan laaluuti dubbiin tun dubbii ummata agartee Oromoo waan Oromoo jedhu kana awwaaluuti Oromoo hin awwaalla jedhee millik lafaa ka'ee awwaaluu dadhabee biraa awwaalame Hayila Sillaaseen itti taree Oromoo awwaala jedhee biraa awwaalame eegasii mangistuun itti taree Oromoo hin jenne inni agartee waluma qabee biyya kana agartee walit dha'ee akkuma arge godhe jaanan akkasuma irraan beeku nagaatti waa'ee isaa achi bira darra kamallasille Oromoo maangooni marrasi yoo kana wal bira qabne Oromoon inumaa zamana mallas keessa carraa argate hoo jenne hin dandeenye hin barate ubbeeke na Oromoo hin jedhe afaan isaa barate waan hedduu dalagamee jira jala keenya har'a san dhabaarra malee sanii ol taraan jiru dubbii yoo arginu afaan Oromoo namni finne keessa yoo dubbatu nu mukeessin namaan jedhan jedhan afaan Oromootiin nu rabbashin namaan jedhan jedhan afaan Oromoo yoo dubbatu eebii guddatti nutti gad deebi'e dhiifama naa godhaa isinin dheeradhe awwalumaa galatti haasawni keenya warri as jirtan tarsiimoo keessan eegaa wal jala hariiroo keessan eegaa qeerroon wal dhagayaa fakkeenya jabaa ta'a yoo qeerroon biyyaa agartee kan rakkatu taate qeerroon ala jiruuyyuu gayaa waan agartee rakkoo biyyi tana qajeelatti deebisu homaa duulee lafarraa tarree dhabamnee biyyi sun agartee gabrummaa takkaa fudhannee nagayatti gabrummaa innee kumburtaa gabrummaa akka dur haawwanni daayitee fi abbaan manaa lafa qotee kullu ka dhiqee jiraatu sani yoo jiraate malee ummanni Oromoo ammaan booda duuba deebi'ee hin jiraatu rakkoo san keessatti hin deebi'u kana beekuun isaan irra jiraata ammoo wanta akkasiin hin jedhu Abiyyi Ahmad nagayan qabu laalle hin dhukkubeera Abiyyi Ahmad falfala itti godhuun hin mala Abiyyi Ahmad waan inni dalagu kana dhugaa itti fakkaatu ni mala warri isa marsee jiru warra falfalaati warri isa marseeru warra xonqatiiti xonqatii jedhanii baamaranya itti maanarra xonqaayi abboo kiyya kunummaanu isin bohaartii dhageettee haasawni kiyya kunu isinii ta'edha fakkaata kanumaan bashannantan maal yeroo dheeraa itti deemtan dhiifama naa godhaati inshaallah wanni ani isinitti himu inni hin falfalame namichi osoo arginee dawaa itti goone osoo arginee du'aayii gooneefi osoo arginee jinnii sanarraa kaafne namichi kun hin qajeela amma bakka qajeelullee waan jiru natti hin fakkaatu adeemu Fanti isa adeemu itti farramtanii fanti isa abuqqaatu fanti isa Abiyyi maal godhanii qarboonni itti gartee duraan garaan nyaate amma dhiifne waan garaan maal ijoollee fixa mataadhaa waan jedheef jecha mataa mee mataa qabadha mataa rabbi haadha bowwoo ati ofirraa kaasuun dandeenye rabbi sirra haa kaasu amiin akka mataan Oromoo baqaqetti bowwoo ati kaasuun dandeenye rabbi sirra haa kaasu isaaf ka isa fakkaatullee irra haa kaasu wanti teessa wali haa dhaabatu addaan isin hin kutin duuba dura keessanii rabbi isin haa balleessu nagayatti Jawaariin du'aayi godhinaa jedhanii ani gara mirqaaneeyyu jawaariin namni leencallee lafatti sodaata nama leenca du'e lafatti sodaata jawaariin mana hidhaa keessatti illee ta'anii sodaata maal jedhaa ramee nurraa eegaadhanii kaameeraa itti hidhanii waan inni jedhu caqasan jaa rabbumatu jawaar gara gurra isaa ol fuudhe ajaa'ibira geettanii leenca haati deema aboo Oromoo tana keessa ima jirti haati
har abodu bati de de na makasi lenja mambo wal sin dal lenja rabbi habul kaga jawari kuma ta rabbi habas isa mana ida ke zata wali ni dubbatu e gata sodadani amma iji sana ma ibidalali hatat namni salali nam ibidalali hatau namni salali nam agarthe adulali hatau jawari rabbi ha abi sumi leti gora rabbi rahafur indan da rabbin ha fayizu rabbi nu fayise salle fayise bi yasan ille rabbi naga debise naga harabul nu ha debis yodu elle inni bu'anu qaba kasiko qabada yodu elle duti madu ani bardu ira du'a ra jawab bardu nama jaina du'a tarika galmesa guyerra tarika barresa akasi bira tarajir hala wana mana murtin tintini goda wole nagetani bi inda gete gota hagas gallafe lenca akasi demusan ibe nukusite amra biranu hafur ya rabbi ranu fur ya rabbi nu afi ya rabbi fayyiz aduwinu tinga majisi ya rabbi aduwinu agarte dinni kenna ba egamadde ya rabbi fayyisi warra jedu jid ya rabbi warra abun tanya mali kai tani sinke sayu kama kasi jira sinke sa warra ma jawa qurbana to ko chafi to e habad warra jedu jid abo duti me warra kasi timal jenna duti te habad wajan nuni ulqulob tani si warra hisa kun doain dia lafam budun beitani mi itu legal tani duti te habad sin jennu warra jawaradu jadu duti te habad jennu khatmi nabi jennuni khatmi ki habad kita ante habad omatum buin manni abar takami asra kaba bana bara jira ya rab sodaten wallahi sodaten ay fininje ani daga doai akana go elle himbeku kije akana kana tille go embeku yero jabdu yero jummat guya jummat asri jum akasimi kije darbaya ga kamal singai Bismillahirrahmanirrahim. Asih jal kamna koy. Dek ale. Oman ta tu hati to kocha san kana aga namni bil som sayo elle kanwan devna. Injina guddalu godera. Don. Dora wan jelu. Ori asih tam kulkulo tadi. Yo kulkulai na asi wa ingal takwa kabat. Anas injade bi hurmatil Quran. Bi hurmatil Quran. بحرف القرآن قرآن يجوز صدوما قرآن يجوز صدومات إسني كتني وري جوار أسكيسة الدمتين جوار هادو تبهات وجدت دوتي تهابت بسم الله الرحمن الرحيم القنا قلت أبي نبهر أسواج القمنا قول kan dumakan arrajal qabna warra si abiy nurra galte gajawalin abartu fanti tante dudi te habat amin fitan te habat amin qomatum buin amin izni rabbikin barakan godatin amin fitan te le barakan godatin amin iman ke barakan godatin amin rizqin ke barakan godatin amin wanni atiqabdu kullin baraka hadab amin mal goda bismillah tibarrama bismillah tibarrama ole Wani kana oli wana firatin fakatu. Inshallah we will continue. Ya Rabbi ratada nutifum na du'aiden. Ittijir arkajirtan. Alkanis ittijir. Kuyas ittijir. Wan takallen amnu haga gafuwan argwan ken arganutit. Haga namni ken nakafitan kun abamut. Haga garte nanno harargeetif nanno arseetif nanno garte ganda jiru kana marat nanno wallaggaadit nanno jimmaadit nanno garte shawaadit ummanni keenya kadu booranaadit ka gujiidit haga dhaabatutti nu kana dhaabuuf hin deemne wanni nu dhaabullee hin jiru saaruu ka halkaniit tole amma akkana deebine واقول نقول يا حاجي كير ديفهم ما ورا ولا لا عندي كويسين جلا ده بفعل وجرادي ربي نو هاديبس خلي لك رحمة الله ربي نو هاديبس يا رب والملك أمنو يا ربي نو ديبس يا من جلا ده كونكر يا ربي نو ديبس والملين تل والملين أمنو واتكل رب الإرادة نباس يا ربي نو أجيل يا ربي نو أجيل فإنهم لا يعلمون رسولك من يقول وامبئكم تكيا يا ربي نو أجيل إلى دعائي كذا ربي نو هاجيل ربي نو هاجيل ساني الرتي wanni ani isinit dhaammadhu haawwata teenna haasawa keessan tolchaa haawwata keessa warra haasawa isaanii gaarii dhagaan jirreetu jira ka jawaariin kun yoo du'e hillim jedhe maal jettu yoo du'e illee madu'a namni madu'a walaa agartee duuti habat yoo siin jedhe du'atan ta'e akkasitti tun beektu beek
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله نمني مؤمنات كيونا ما أباري نما تريفاتي ربي أكنا ما قرن بيكني أكسد فاينو والهرا ولا اينو والها قسنو والها أجينو ترتيمون هادمنو وان قرن دم تنجو بيسادو ترتيبا نكبوتن إسنين جنة قالتهم والفادا ربي إقرتي حقتين ربي وهادمس يا ربي كبجان الرافقتين وانو قرتي دينينو تمرتي ديم اني جرو كان كاغرتي اما درا نو اما غرتي مالني وانا غرتي اكبي يسن لمو اكول ديبن يما يدغم ارمي جانن وفدا لي ورا كان يا ربي سغلاني كين ابا انا لا دي اسمع مروان جاي تكون بيقول اويتان فار مره انا اللي ورا كان كني عبد الرزاق هادو بنت جناب ديمنا نو فان كين كان ربي نومين كان لا كاجو كاين دم لي كاغرتي لا سما ادو بين كاجو اكل وغنمي اكل ربي نومين اوريجينال كاجو ربي سكأني ور إرمجان الرب أتشو بربادو ثاني إرمجان كان كيف ديبين أمن لا يرد بأسوها القوم المجرمين وأنا أغرتي ور ظالم أران ديبين يا ربي تفرد آمين أفاني ثاني والناجد آمين أفا والولاجد آمين أركو فدا آمين أورمو بيتاني eenyuunni isin birallee tokko kame isin qixxaa'u jira kam oromoo tana guutuu maqaa isii walii fudhatee qabu eenyuunni sun hin beeytanii agarraa ilma jawaar maqaan eenyu mee oromoo ol fuudha haada dubbi oromoon agartee mucaan maqaa guutuu biyyaa fudhate mucaan kun ka biyya san bulchu haa ta'u biyya san bulchu haa ta'u abbaa biyya sanii rabbi haa godhu guddatee ka bakka ga'u haa ta'u jawaarii kuma nuu haa ta'u akkanaami akkana rabbi nuu haa awwaatu hedduu itti gammanna jabaadha qabsoon deemu jirti jaamalaan deemu jirti ummata keenya fiidhama rabbi nuu haa baasu hidhamtoota rabbi nuu haa baasu maqalaa galbaa rabbi haa baasu gamtaa booranaa rabbi haa baasu ijoollee isaa waliin hidhamte kan maqaan dhayinillee rabbi nuu haa baasu nama 100,000 hidhamee jira akkanuma kana nama 100,000 أبي يودي كاتب مليون لما في النجى يودي كات مليون لما متي ربي لما سنبولتين إذن ربي آمين سيرنتي هاديكم آمين موتومان تي هاديكم آمين إذن ربي تي موتومان أتروم تيجرا كاتبني هاديكم آمين أرومو ربي ماله نما بيران كابو نما يسي دوباتون كابو أرومو نما يسي بوتشي سماله مالا سدفه بوتشي سه يور رافيته مليك دفه بوتشي سه هر كإراجيره لوك إراجيره إيجا سي دوارتي هر ما إراجيره akkasi bira kare duuba agarte hayla sillaaseen dhufee agarte kaan gabra godhatee kaan cire abooma atilli agarte ummata kana cira jette rabbi siree dantee si jala haa fuudhu aada sii kadhanna si haqa jechuu kadhataa turenu warra sii kadhataa ture keessaa nam tokko an oromoo fidnaaniin irraa deebi oromoo fidnaan dhaabanne waan kanarra nama oromoo fidhu waliin ta'an abbaa fedhellee obboleessa keenyallee maan ta'an oromoo nyaannaan hayyuu kana nyaannaan hayyoota kanaan agartee diina taanaan abadan wal quban qabu naga kanaaf inshallah hingaya is okay waan namni jedhan jedhu jiru godhee ani nama kanatti waan rabbi itti beekuuf haasa'u gisee baay'ee si waan dubanaa na himtan ta jedhuun harkaa bada akkanuma kanaaf kanaafuu galatooma nagaan bula Hedduu galatooma abbootiin amantii Sheekh Abdurrahiim yaadadha 2016 Atlaantaa irratti nuti abboota amantii odoo hin ta'in hayyoota amantiitii jedhaniiti nu sirreessanii yeroo hedduu jecha isaanii saniin fayyadama. Hayyuu amantii qofa odoo hin ta'in hayyuu sabaati Sheekh Abdurrahiim qofa odoo hin ta'in warroonni ammaan tan isaan wajjin dhufanii garana bahanii nu eebbisan hundaanuu umurii nuuf haa dheeressuu hayyuu akka isaanii nu keessa haa kaa'u. Isaaniif illee yeroo baay'ee beektanii nama du'aayii godhu malee isaanii du'aayii godhamuuf yoo argitanii beektanii mee hayyoota akka Sheekh Abdurrahiim kana fa'aa hayyoota abbootii amantii amma nu eebbifte kana nu keessa haa tursiisu. Ameen. Anillee beektanii yeroo takka darbee sheeka eebbiti jallee as waan ta'etu miti narraa fuudha. Isinillee warri maatii keessan dhiiftanii haawwonni ijoollee keessan dhiiftanii waan jiru haala Oromoon keessa jiru cinqee isinif fide bilisummaan isin haa galchu. Bilisummaan isin haa galchu. Offola Jawaariin
Jawaariin qofaa miti warroota hoggantoota Oromoo mana hidhaa hunda keessa jirtu sani boru ganamaan yookaan akka breaking newsitti hundi nu gadi bahanii nu haa dhageessisu. Hundi nu gadi bahanii nu haa dhageessisu. Warroota isaan hidhanii kana ka hidhamutu hidheeti, ka hidhamuu qabu immoo ka hidhamuu qabu hidheeti, ka hidhame immoo ka hidhuu qabutu hidhame. Ka hidhuu qabutu hidhame. Silaa Jawaartu ala taa'ee Abiyyiin hidha. Adda immoo Abiyyiitu ala taa'ee Jawaariin hidhe. Wayyaanee waliin waggaa 27 nu fixe. Itti dabalatee immoo amma waggaa lamaatti dabalatee waggaa 29ffaadhaaf nu fixaa jira. Abiyyi beekaa ta waggaa lamaa kana qofaa miti hisaabni isarra jiru. Hisaabni waggaa 27 keessa Nadhii Gammadaafa balleessuu keessatti, Dabasaa Guyyoofa balleessuu keessatti warra harka qaban keessa Abiyyi nama tokko. Abiyyi ta dhengaddaa tana taadha ijoollee dhengadda alabbaate tana ajjeeserraa hisaaba isaa achirraa hin kaasina. Namnichi namuma dur irraa kaasee Oromoo lafarraa balleessuudhaaf warra diinaati. Gaafa dur maal jedhe beektu gaafa OPDOtti makamu osoo OPDOtti makamin warra Amaaraa sanitti makamaa ani warri OPDOtu nu dhiphoodha jedhe OPDO ma TPLF jala ergamtu saniyyuu jechuu. Achuma teettee nu hojjechuu dandeessa garana yoo dhufte. Maaliin dhufte siin jettee warri gara naftanyaa si gaafatti achuma nuu turi achuma nu hojjedhu jedhaniiti namichi piroojeektii waggaa dheeraa fudhatee hojjetaati akkuma godhee bahee gubbaa sanirra taa'ee kursii gubbaa sanirra qeerroon fiddee baafteeni kursii sanirraa si buufti yeroodha haala yerootu akkana si godhe yaa Rabbi adhuma kursii sanirraa kuffisi bulchi yaa Rabbi adhuma kursii sanirraa kuffisi bulchi kana caalaa yoo eebbise warroonni hayyoonni amantiin addiiftu amma gara sagantaa beeksisuutti ceenaa raajiin na duubaan dhaabatee maayikii narraa fuudhuuf deemaara annamaa hedduu maayikii jaaladhullee miti daddafee gara raajiitti kennee irraa goraa hedduu galatooma. Galatoom Isaaq Oromoo jirtu Oromoon Wallaggaa jirtu Oromoon Arsii jirtu Oromoon Tuulamaa jirtu Oromoon Harargee jirtu Oromoon Walloo jirtu Oromoon Karrayyuu jirtu Oromoon Booranaa jirtu Oromoo maal tasnu waan akkan nuti akkuma amma abbootiin amantii jedhanii Abiyyi kana yerootti ilaalla jennee utuu dhibee arginu kurkurfachaa marratti ilaalu turre dubbiin garuu dhiibbattee dhufte. Duuti dhaabbachuu didde. Akkuma kaleessaa sana har'allee boo'ichi ilmoo Oromoo keessatti dhiigi ilmoo Oromoo dhangala'u haati Oromoo har'allee ni boossi. Kani imimmaan haadha Oromoo dubbii dambiloon lolti taate sana ni beektu miti. Reenfa gurbaa kee ajjeesanii hirra ka'an miti. Seenaa sana dabalee Abiyyiin Naqamtee keessatti godhe. Seenaa sana dabalee Harra keessatti godhe. Haramaaya keessatti gochuu jira. Seenaa sana dabalee eessa keessatti gochuu jira. Shaashamannee keessatti gochuu jira. Nuti kanaafi nuti araada falmachuullee araada karaarra ba'uu qabnu. Yeroon kun yeroo dhukkuba hamtuudha. Garuu har'a asitti kan walitti qabamneef lubbuun ijoollee keenyaa imimmaan haadha keenya Oromiyaa teessee boo'u jirtu sun nuun mana bulchuu gatii hin dandeenyeef har'a baanee as bulla jechuudha. Ani haasaasnitti dheeressuu ganaa yeroo dheeraa qabna. Abbootiin seenaa jiru. Namoonni waan baay'ee haasaan jiru. Sirbitoonni keenya dhufanii dhaamsa dabarsan jiru. Garuu amma kan as dhufee haala qophii keenyaa isinitti himuufi qophiin kun kan qophaa'e waldaa dargaggoo garaa fi waldaa Minisootaa keessa jiruuni Ooyyaa qubee Minisootaa qeerroo Minisootaa fi Alliance of Oromo Civic Association of Minnesota Task Force walitti dhufuun qopheessanii halkan lama bas bulla amma immoo wannuma as bullu kana laalchisee walitti qabamuma keenyaaf sababi maali kan jedhamu dura teessuun Alliance of Oromo Civic Association Leila Abbawaariyaas baatee nuu dubbatti adaraa keessa yeroo teessan immoo walirraa sisiqaa maaskii fayyadamaa uummata biyya jiru immoo yaadannoodhaan sammuu keessanitti yaadadhaa yeroo teessan warri tuuti gochuu dandeessan tuuti gochuu dandeessu Leila Abbawaariin taanseellee dhimmuma sana irratti kan gadi jabeessee dubbatu MKN
as ba'ee maal akkasitti goonu guyyaa lamaan as teenyu nuun as buluu dhufaan jirru mana baanee ala buluuf hin dhufnu as teenyee maal goona kan jedhu immoo akkuma gamtaa waldoolee kanaa fi waldaa dargaggoo kanaatti maaltu taase jedhu isinitti himaa ammaaf garuu gara Leelaa Abbawaariitiin sin dabarsaa pirees reliizii sana nuuf dubbisti maaf as jirra maal barbaanna kan jedhu isheen ni dubbatti galatooma. Ifama wajjini pirees reliizii dura baay'een keessan kan eegaa jirtanii as teenyee maal goona maal hojjanna kan jedhudha. Isaa fi dura sagantaa dura duuba ishee xiqqoo ishee dogoggora tumame pirees reliizii dura MK'n as ba'ee asitti maal goona maal hojjanna kan jedhutti isinii ibsa. Oromoo lammii ko akka malee du'u jirra akka malee ajjeefamuu jirra akka malee dhiigi keenya dhangala'uu jirti. Warri maatii qabdan as waamaa ummati biyyaa sila arguu qaba. Sin utuu dhiigi keessan dhangala'uu mana rafuutti hin jiru jechuu qabdu. Nutis as jirra nutis haala teenyee sinii yaadachuu jirra sinii wajjin jirra jechuu danda'uu qabdu qeerroo biyya. Sanaafis as jirra amma MK'n as ba'ee wantoota nuun asitti goonu tokko tokkoon isinii dubbisa sagantaa sana MK'tti sin dabarsa. Oromo jirtu haye baay in deresu ani wanna as jiru fi wanna programa saa futaman kana keessa gagoonu sinema fi movie so namni marti akka quba qabaatu wanni awwala ka halkan kana akkuma bulletin tiyalela nasitti statementi waan as jiru and one demora one biyyatti demora statementi press release nu godhu sanduuba ammoo halkan kana yookaan ammoo halkan kana waytii halkan kana keessa akkuma deemnu ijoolleen qeerroolee statementi nu gadhiisutu jira kana duuba sanduubaan ammoo open dialogue qabna hawaasaaf kan irraa waan tokko haasofnu waytii san detailii keessan deemna sanduubaan sandura ammoo petitionii obboleettiin tiyya iftuun isin keessa deemtee petition sign up linkii isinii waliin share goote wanni sun akka deemu goona because wanni as jirru dalaguu fi dhugaa as bullaaf jenna malee wanni marti waan online irra deemuu fi engagementii waan akka petitionii fi email. Tomorrow morning we have a phone banking saa 8 irra haga saa 4 irra afsootatti bilbila linkii fi information hin qabna san isin waliin hirra. Also tomorrow email team reps itti kan ergamutu jira sunillee hin deema. Tomorrow akkuma beektanii hawaasni teenya one discussion fi prayers qabani tomorrow afternoon sunis hin jira. Kana ammoo social media engagement jira organize ka ta'e sunillee share goona. Bori bakka kanatti saafaa irraa jalqabee ijoolleen laaptaappii fi waan tokko tokko lafa kanatti gootee jiru waan petitionaa fi waan tokko tokko irraa explain gootutu jira sanillee quba qabaadha. Ammaaf ade leelatti isin deebisee statement isinii dubbistii jechuudha. Yoo gaaffii qabaattan ijoolleen qeerroo as jirti qubeen jirti ijoolleen ooyyaatii fi warri task force illee as jira gaafadha detail. Thank you very much. Aye galatoomii MK ijoollee keenya sanyii warra mootiin irraanfadhe amma jirtuu gaafan jedhe sanyii warra mootii ijoolleen Jimmaa jirtu ijoolleen Jimmaa jirtu nuti Jimmaa gootummaa isaan beenna Jimmaa biyya bunaa ta'uun beenna Jimmaa goota turraa dhalata malee gamtuun abbaan barbaadde Jimmaatti of waamuu hin dandeessu sanyiin abbaa barbaadde warri eessaas dhufte Jimmaatti of waamuu hin dandeessu. Jimmaa sanyii gootaati Jimmaa biyya bunaati Jimmaa ilma Oromooti. Warri Jimmaatti of waamu warri alagaadha warri qe'ee keenyatti guddatee nu nyaatu nuti Jimmaatti isaan hin beennu. Ayyee gara Leelaatti si dabarsa. Ada di Jawa aja.
Akkam jirtu? Jirtu? Ayya baga nagaan jiraatan galatooma ulfaadha amma kan ummata biyya jiruut jirraa kan jennuun hadda tokko guyyaa tokko nama buluunii miti isaa olillee hojjannee isaanii waliin dhaabbachuu keenya agarsiisuu qabna. Humni keenya kana. Aye. Okay, I'm a press release in Dubbisa. Afaan Ingiliziitiin jira. Aye, that's good. All right. We are marching today to demand justice for hundreds of Oromos who have been killed in cold blood by Ethiopian government security forces, and for tens of thousands of political prisoners who are languishing in Ethiopian prisons and concentration camps. The atrocity of the last few weeks started with the high-profile murder of a prominent Oromo singer and activist, Hachalu Hundessa. About 45 days ago, less than 24 hours after the murder, way before the Oromo nation had a meaningful moment to mourn the death of its beloved son, the government used it as a cover to crack down on dissent and arrest anyone who stands in opposition to the government. Consequently, hundreds of Oromo peaceful protesters have been gunned down, while an estimated 20 to 30,000 Oromos may have been summarily arrested, most in concentration camps and different localities, without any regards for their health, safety, or due process. Among those illegally detained included prominent politician leaders and activists such as Jawar Mohammed, Baqqala Garba, Abdi Ragasa, Dejane Tafa, Shikut Galata, Michael Boran, and Misha Jerry, who is an American citizen, and many others. In addition to detaining and torturing innocent civilians and political leaders, the government also jailed over two dozen journalists of Oromia Media Network, OMN, and other independent Oromo medias. During this COVID-19 pandemic, the Ethiopian government is purposefully detaining Oromos in overcrowded prison conditions, making them prone to contracting the COVID. There are prison guards and inmates that have been diagnosed with COVID-19. This reckless government continues to endanger lives both in and outside of the prison system. For the last few days, Jawar Mohammed, a former resident of Minnesota, has been seriously ill, and yet the government denied his request for immediate medical treatment despite a court order indicating he should receive medical attention. Currently, he is unable to eat, talk, or walk, and the government does not seem to care at all. Meanwhile, just only over the last 4 days, dozens of peaceful protesters are being brutally killed by government soldiers for simply exercising their rights. Children, elders, religious leaders, and teachers are being murdered mercilessly, and hundreds more have been admitted to hospitals with several gunshot wounds. The government continues to crack down with no end in sight throughout Oromia, using Ethiopian Army and other paramilitary groups that are specially trained to suppress this dissent with a deadly force. The Oromo protests are peacefully non-violent struggle targeted at the dictatorial and repressive regime of Abiy Ahmed in a quest for equal treatment, justice, and freedom for the Oromo people, and not against any single ethnic or religious group, contrary to the ongoing propaganda from the government and its supporters. When it comes to religion, Oromos are the most diverse ethnic groups, with Christianity and Islam being the dominant religion in addition to Waqifata. Hence, for Oromos, the national identity takes precedence over religious identity. Therefore, we ask the Ethiopian government to stop killing of peaceful protesters and also
stop diverting attention from the injustice it perpetrated on Oromo civilians by blaming the victims and start addressing the current crisis immediately. The extension of the Ethiopian government present here in the Twin City is continuing the government trend in silencing dissent. We have our Eros youth who have been peacefully protesting outside the Ethiopian consulate office and Ethiopian consulate offices using extreme measures to silence our voices. This is not acceptable and we will not tolerate this behavior in the U.S. We are Oromo American citizens and our right must be respected. The least they could have done was come out and address the youth and display empathy by acknowledging our legitimate concern. This again solidify the historical grievance Oromos and other oppressed nations have against the Ethiopian government. We have always been marginalized by Ethiopian system and today only proves this fact. Finally, we Oromo people of Minnesota demand Ethiopian government to immediately give Jawar Mohammed the necessary medical treatment, hold independent investigation into Hachalu's murder instead of using its court to run a never-ending drama, hold an independent investigation into the killing of hundreds of Oromo peaceful protesters, free all political prisoners without any precondition, stop the state-sponsored violence across Oromia and remove all armed forces from Oromia neighborhood back to its military base. Thank you. deemina osoo hin deemin asitti obboleettiin keenya qarree Minisootaa ka iskuul boordii biyya kanaaf yeroo jalqabaaf qarree Oromoo Minisootaa iskuul boordii biyya kanaaf ka dorgomuu jirtu Jamiila gara isteejii taffeera isa booda immoo ijoolleen qeerroo Minisootaa ka imbaasii buluudhaan nuti amma deebii argannutti yookiin imbaasii sana cufamu yookiin deebii argachuu qabna jedhanii guyyaa 13 oliif achi buluu jiran hoosti godhu jechuudha. Yeroo jiraatanitti immoo namoota yeloo veestii uffatan kana yoo argitan bishaan sinii dhiyeessu, seekiriitii sinii dhiyeessu, naannoo kanan qulqulleessu, maaskii yoo barbaadan gaafachuu dandeessu. Duraa duubaan hoosti godhu jechuudha. Itti aansee Oromoo Alliance of Oromo Civic Association sa'a lama booda naannoo kana hoosti godha, qophii kana hoosti godha. Itti aansee immoo 12 PM Friday borii qubee Minisoota ijoollee yeroo garaa garaatti hiriira qindeessan sana isaan wanna kana hoosti godhu jechuudha. Ani maqaa isinii dhaa jiruuf yeroo jirtan nama qubee Minisootaa yookiin qeerroo yoo argitan yookiin yeloo veestii uffatu yoo argitan waan barbaadan gaafachuu dandeessu. Warreen bishaan barbaadan bishaan ni jira, wanni maaskiin ni jira, sanitaayizariin ni jira. Amma garuu obboleettii keenya Jamiila kan iskuul boordiif dorgomuu jirtu isheetti sin dabarsa. Qeerroo jirtu, qeerraa jirtu, akkam jirtu. My name is Jamila Mane. Isn't Hausa who just basically started with the struggle that is going on with our people. So 2 months ago, we all lost a brother, a son, a son, and someone who vocalized the struggle of Oromo people. By the way, I'm so nervous, so excuse me. So he is someone who vocalized the struggle of Oromo people like no one. The oppression that took place for hundreds of years, he vocalized that through his music. About 2 months ago, we lost that person. And his death brought us all together here today. And not just here, he united the Oromo people across the globe. And I just want to ask all of you one thing today. We have been calling on our representative everywhere. Tell me one person that came out and stood with us.
Tell me one person that came out and said the struggle of Oromo people is not, don't just say people of Ethiopia, right? Our people, the Oromo people are dying. But we do not have anyone that came out and said, Oromo people, we are here to speak on behalf of Oromo people. Therefore, we need to have one person here run. Not just one, but all of us need to run to make sure that the interests of Oromo people are represented. And the interests of Oromo people will not be represented if we are not at the table. The interests of Oromo people will not be heard if we are not at the table talking about our struggles. Today, I am here to announce that I am running for school board in St. Paul. And I want all of you to run with me. I want every one of you here to run with me to make sure that from now on, we have a representation, we have somebody that understands our struggle, that will speak on our behalf. We need to make sure that we are able to negotiate with our elected officials. And in order for us to negotiate, we have to be at the table. If we are not at the table, somebody will speak for us. Somebody who does not understand the struggle and the pain of Oromo people will speak for us. And that is not advocacy. And I am here to tell you today that enough is enough, that all of you here, instead of door knocking for someone, and instead of phone banking for someone, phone bank and door knock and fundraise for one of us here. And everybody that we help elect should come out and hear from us the pain that we are going through. And in order for us to do that, we have to build allyship. And I'm going to ask all of you here again to say that enough is enough. We need to build a governing power. And that happens here. We need an Oromo person inside there. What do we want? What do we want? Justice. What do we want? Justice. And we want a representation where? Here. Where do we want? What do we want right now? Representation by who? By who? By who? All right, well, thank you so much. I hope all of you will join me in running. I'm running for a school board, but we're not going to stop here. I want someone from here to run for Congress. I want someone here to run for a state representative. Yep. We have the manpower, we have the money. Why? Because we've been doing it for everyone else except us. Yeah. It is time to do it for us. Yeah. Thank you so much, and I hope to see all of you at Campaign Trail. Thank you. Good job. Jamilan hedduu galatoomi jedhani Jamilan waa tokko na yaadachiifte. Jamilan mucayyoo cimtuu kaampeenii gurguddaa DFL keessatti warroota adeemsisaa turan keessaa nama tokko mucayyoo cimtuudha. Bira dhaabbattanii jajjabeessuu qabdu. Waan amma argaa jirru kana keessaa maqaa East Africa kanaan baay'ee nu fayyadamanii sagalee East Africaati jedhaati baay'ee sagalee kenna guuratanii baay'ee kaampeenii isaaniitiin hoggoone takka isaaniillee dhufanii nu wajjin dhaabbatanii sagalee isaanii dhageessisuu hin dandeenye. Kanaafuu beekaa koongresoota adda addaa biratti seenaataroota adda addaa biratti barreessitoonni namoonni habashaan warroonni nafxanyaa hedduutu jiru. Kaampeenii Tiwiitarii isaanii irratti waan nuti godhaa turre kana Congressman Texas Houston jiru tokko waan nuti deemaa jirru kana waan faalleessu wayii Tiwiitarii irra maxxansee argee maal ta'e namichi kun jedhee yommuu duuba isaa wanni godhee gaafadhu kaampeenii isaa warri ran godhuu fi social media isaa warri ran godhu habashootaan an jedhan duubaan jechuudha. Kanaafuu namoota state irraa kaasee hanga federaalaatti Oromoon baay'inni as jirru kun keessattuu tibba kana waan agarsiisaa jirru kana teempoo kana qabannee deemuudhaaf namoota nu keessa jiran baafnee koongresaaf
seeneetaaf siitii kaawunsiliidhaaf maal nuti yeroo hunda warra jara nu biraa dhufan sanii fi vootii godhaatii fi isaan promoot godhaa qofa deemuu qabna. Har'a siitii kaawunsilli tokko oduu nu keessa jiraate, har'a namni meerii figu tokko oduu nu keessa jiraate, har'a namni koongiresiif yookaan immoo seenaataraaf figu tokko oduu nu keessa jiraate sagalee kenna haala salphaadhaan infuleensii guddaa haala salphaadhaan uumuu dandeenya. Nu eenyullee hanqanneen jiru. Eertiraa keessaa mucaan tokko ol ka'eetuma filatamee adda koongiresmaaniidha. Warri Somaalee argitanii jirtu. Nuti kana hunda hin hanqannu, kana gochuudhaaf dandeettiillee humnallee hin qabna. Waan kanarratti jabaannee haa hojjennu. Barumsa nu haa ta'u haalli amma itti jirru kunii jechuu barbaada. Hedduu galatooma. Yaa Oromoo, waan keenya jabeeffannu. Nama keenya jabeeffannu. Lakkoofsi keenya guddaadha. Biyya kanatti baay'ee jedhamna. Garuu asuma akka Dr. Obsaan as jira yeroo baay'ee waan Dr. Obsaan jedhan beektu of galmeessisaa jedhu. Biyya kanatti amma yeroo isaa yeroo itti galmeessaa jiranidha of galmeessisaa jedhu. Adaraa keessan Oromoo waan fedheef fiddu yoo argitan. Oromoo bakka kamitti yoo argitan jabeeffadha. Nuti yeroo ammaa siistama wanna Oromoo hundumaa siistama wanna Oromoo ta'e hundumaa mormuu fi jibbuun mormuu jirra yaa Oromoo. Yeroo akkasii keenya waan kana jabeeffachuu qabna. Biizinasa Oromoo jabeeffadhaa. Oromoo irraa bitaa Oromootti gurguraa. Qarshii keessan Oromoof ba'uu qabdi. Vootiin keessan Oromoof ta'uu qabdi. Waan keessan jabeeffadhaa. Nama immoo bakka kanatti yoo nama lammiin Oromoon taane yookiin uummata biyya kanaa wannuma asitti ta'u jiru kana maali jedhee haardi kappii pirees reliizii sanaa ni jira. Maal akka dimaandi gochaa jirullee kan ibsudha. Sana fuutanii laachuu fi dandeessu. Kanuma isinii jechuu barbaada. Kanatti aansee hangara kana beellee amma isin jeequ. Amma yeroon kan qeerroo Minisootaati. Qeerroo Minisootaa isteejii kana fudhatu amma sa'aatii 2 as jiru. Qeerroo Minisootaatti isin dabarsan. Hello everybody, my name is Yaba and I'm here representing Cairo, Minnesota, and I just wanted to give everybody an update on what we're doing at the embassy. I'm not sure if you've heard, but we've been occupying it for 15 days now. Wow. And we're still in it, like we're still there. Good job, good job. You know. Okay, so a group of Cairo and Minnesota have been holding a sit-in at the Ethiopian consulate in St. Paul. We began occupying the space since Thursday, August 6th. On the third day of the occupation, we were contacted by a representative at the consulate named Ababa. He did not give us his last name or his position, and after talking in circles, he was eventually forced to address the demonstrators outside of his office. Darker. We told him our demands, which in general words are to give a public briefing on the human rights violations taking place against the Oromo people by the Ethiopian powers that be, such as the government, police, or military. A public statement on the extrajudicial killings and illegal detention of political leaders and journalists. We told them that they must address the community as a whole, and they first agreed to only do a Zoom meeting. That took place this Tuesday, August 18th, and it wasn't very informative, of course. They gave us no honest or direct answers, but by the end we agreed on them releasing a public statement and addressing the demands mentioned earlier, as well as scheduling an in-person meeting with the whole community, like I said. We sent over a structured list of questions yesterday morning and are currently awaiting a response for them by email. So what our next step is, besides just waiting for an actual date and time of this meeting, is I just want to let everybody know, now you see my face, if there's any concerns that you have
that you want me to relay to them or questions, please let me know, or any of us with these t-shirts on, and we'll make sure that your concerns are addressed for sure, because this isn't just about us or a couple of people, this is for the whole community here and back home. That's it, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Eva. Pero jirtu, kare jirtu, hawan jirtu, abota kay jirtu. Sebagai juratan hayya durarati walin osoo bira kunne barbaanne nuti qeerroo Minisootaadhaa har'a hagayya jaharraa eegalee imbaasii Itoophiyaadhaa kan magartee dhiiga qeerroo ilmaan Oromoo biyya keessa dhangaleen dhaabbate achi dura jirra. Gartee dhugaa isaa kana baasuudhaaf waan inni galateeffachuu barbaadu hawa keenya dadhabee osoo hin jenne robbaa qabbana osoo hin jenne guyyaa tokkollee nu biraa hin hafne galatooma jechuun hin barbaade jechuudha asirratti. Itti aansuudhaan nuti qeerroo Minisootaadhaa erga gartee roobaa fi qabbana jeen guyyootaan 12 boodarra gartee imbaasii Itoophiyaadhaa harkachuu dandeenye. Eegas boodarra isaa wajjin sandura osoo isan qunnamin namoota gartee akka keessa hojjetan tokko tokko qunnamuu dandeenye turre. Amma gartee isaan gahee hojii isaanillee nu himuun feene maqaa isaallee akkuma isaa dhahu malee gahee hojii isaa osoo nu himuun barbaadin gartee gaaffii ta'ellee yeroo dhiyeessinuuf inni deebii quufsallee nu kennuun barbaanne jechuudha. Ergas eegas booda yaalii meeqa boodarra gaafa waasila Itoophiyaadhaa amma as jiru maqaa isaa barbaadan Abdulaziz Fajaamu Abdulaziz Muhammad Agas isaa wal agarree turre. Innilleen qaamaan isin hojii haasa'uu hin danda'u garuu Zoom miitingii isin hojiin godhuu hin danda'a jee isaa hojiilleen qeerroo Minisootaadhaa bakka bu'uudhaan warri isaa hojii miitingii godhe turanii jiranii hawaasa community hawaasa Oromoodhaa kun doktoroota ture isaa hojii miitingiidha. So gaaffii yeroo nuti dhiyeessineef inni akkuma gartee waggoota 27 warra isaan dhaabirraa baratan afaan soboodhaan deebii gaalee nu kennuu dandeenye nuti waan dhiyeessineef sarbamiinsa mirga namaa ilmaan Oromoo biyya Itoophiyaa keessa jaamu irratti gahaa jiru fi gartee shiraan hidhamuu hogganoota keenyaa akkamitti haqa harkatanii fi diinii booda keenya Hacaaluu Hundeessaa akkamitti haqa harkatan gaafa gaafannu inni deebii takka nu kennuu dandeenye jechuudha afaan Oromoo malee. Seerraa ka'uudhaan qaamaanis wal agarree ni mari'anne jee ture garuu gaa waan mari'atu sana dura waa takka illee hin dubbanne. Nuti sarkaatti aanutti amma sarkaatti itti aanu yoo bartee isteetimentii baasee waan deemu jiru kana himuu baate sarkaatti aanutti dhufne jechuudha qeerroo Minisootaadhaa warri achi jiru. So kabiraa waan hin jechuu barbaadu nuti qeerroo Minisootaadhaa jecha gartee jaaraan waaqoo guutuu gaafa gartee qabsoo gaggeessoo gabrummaa hiddaan buusnaa dadhabummaa itti guddisna jee ilmaan sana har'a nuti jechuu qeerroo Oromoodhaa warra har'a jiru. Nuti qabsoo sana garee ilmaan keenya osoo hin dhaalchine nuti galii bilisummaadhaa xumura itti godhuudhaaf qabsootti jirra. Nuti eegallee tarkaanfiin kun karaa Yerooppatti achi cehee jira. Qeerroo Landanis tuufanii jiranii. Qeerroo Jarmanii fi Faransaallee eeguu jira nuti qeerroo Minisootaadhaa warri amma gartee waan kana jalqabee jiru. Isin hawaasni Oromoodhaa warri as keessa jirtan gartee dubbii hadagoo baatan amma dhageessanii jirtanii hundi keessanuu yoo yeroo qabaatan akka gartee dhuftanii achitti haga dhageessan dhaabbattanii sagalee ilmaan Oromoodhaa akka gartee biyya keessatti mootummaa nafxanyaaf maqaa Oromoo dhahatee jiru kanaan gannaqamaa jiru akka sagalee asiin dhaabsisanii dabarsuu barbaada. Habiraati nuti qeerroo Minisootaadhaa qeerroo biyya keessaatiif gartee qeerroo biyya keessaa yeroo ammaa rasaa dura dhaabbatu jiranii nuti immoo asii gartee riisoorsii hunda qabnaa kanaaf qabnee gartee isin wajjin jirraa jechuudhaaf isaan agarsiisuudhaaf bira jirraa isiillee asumaan jajjabaadha akkanaa jettanii barbaade jechuudha qeerroo Minisootaati. Jajjabaadha. Habiraat ammoo habiraa hariwaanitti dabaluu barbaadu qeerroo biyya keessaatiif nuti isin wajji jirraa gartee qaamaan isin biraa fagaannus
yaadaan isin faana jirra jechuun barbaade jechuun nuti gartee waan isin barbaadaniin sagalee keessan haga dhageessus duuban deebinu isin faana jirra nuti qeerroon qarreen haawwanii fi abboonni keenya nuti isin faana jirra isinillee jajjabaadhaadha jechuun barbaade jechuudha. خبراء كم محمد واني تيدا وربادو نوتي غويا لمن خنا غرتي اسقمني استا وراف هند خيسنو ججباتني نمو غرتي غويا لمن چو وادا كيچو متي انسان وسو انياتني قباتين هاون خنيا بودين خنيا رساس درو غوني دبلتي رساس درو ابوتو جراني نوتي غويا لمن خنا غرو اسقمني غرتي وان مجنورا غويا لمن خنا اسقمني akana fakkaatu waan midhamatti fakkaatu yoo gartee waan biyya keessa deemaa jiru san yoo wal bira qabne nuti as teenyee haga teenyu wal kaasnee keessattuu warri Minisootaadha Oromoonni as keessa jirtan isteenni hundi nurra laalati jechuudha. Nuti yoo isteeta kana liir goonee isteetan qarshii 54 Ameerikaa keessa jiran fakkeenya taanee dura dhaabbatuu qabna jechuudha. Nuti gartee dura deemuu qabna. If duuba deebi'uu qabnu jechuun barbaade jechuudha. Keessattuu dargaggoonni fi shamarran Minisootaadha harka wal qabatanii osoo wal duuban deemine osoo wal hin tuffanne harka wal qabatanii harta koo deemtanii akka gartee hiriira kana gartee sochii warraa isa kana qabatanii abboota keenya dhaallee dura deemsuun isin jechuu barbaade. Nuti egaa har'a sagantaa hedduu qabna. Sagantaan teenya itti uftii haga gartee halkan walakkeessa za'aa lamatti nuti qeerroo Minisootaadha. gartee isteeja kana nutu harkaa qabaa soo waa hedduu dhiyeessu teenya isin jajjabaadhaadha. Oromiyaan ni bilisoomti jechuun barbaada. Itti aansuudhaan Dr. Ibsaan ergaa qabana fakkaata kana Dr. Ibsatti isin dabarsa. Thank you. Galatoom. Amma durallee dubbannee turre bara afran 15 irraa ilaa 18 qabsoon turtee fi taphatana adda akkasimi maaltu adda godha? Dubbate kana adda godha jechuudha akkasimi. So ammaan tana eega falmiin biyya keessatti baqaytee ilaamaa teesse kana hiriirri alatti godhamaa jira. Hiriira malees imbaasii kanatti ijoollee qeerroo waan godhaa jirtu wantoonni duuba duubaa godhamaa jiran hedduu jira. Amma immoo gatteenyee ilaamaa maal arganne fuula dura deemuudhaaf immoo maal godhuu qabna ka jiru yoo rabbi jee sabtiif alagaas deemu kana gatteenyee tarsimoo baafachuu qabna. Waan ilaamaa lafaa qabnullee ol guddifannee ka fuula dura nu furgiftullee qopheeffachuu qabnaan jaa waan san mataa keessatti naa qabadha. Bara 14 yeroo ijoolleen yuunivarsiitii Ambootti waraanni Agaaziidha ajjeese yeroo duraatiif Senate Resolution State of Minnesota kan abdee ture. Sababaa sun haarawamee ammaas rakkoolee biyya keessa jirtu tana sagalee ol kaasuudhaaf godhamuu hin qabneef hin jiru. San waan akkasii sanfaata lafarra jirtu jira. Irratti hojjechuudhaaf asirratti waan miidiyaa irratti haasawuun osoo hin taane waan namni gattaa'ee wal dura qabatee abbaatti godhee namni waan san kaligaa fudhate immoo hanga bikkaan ga'u jalaa hafuu hin qabneetu jira. Waan saniif marii irratti deebinee mariidhaan tarsimoodhaan tokkummaa fi sagalee takkaan deemuu qabnaan jaa. Isin warra qeerroo galatooma isin jirtu galatooma hoo. Galatoomi Dr. Obsaat Badaa amma gartee yeroo salaataati gartee namoonni salaatu barbaadan kun harka mirgaa gama gadii kanatti salaatuuf ja'anii achi gadi salaatuu dandeessan.